Hordoftoota chaanala EF4 baga nagaan gara chaanala kanaatti dhuftanii. Egaa pronunciation keenya klaasii sadaffaa kana keessatti modal verboota should plus not have, could plus not have fi would plus not have jedhaman pronunciation isaanii fi akkamittiin immoo hima Ingiliffaa adda addaa keessatti isaan sirreessinee fayyadamuu akka dandeenyu waliin ilaalla jechuudha. Ni yaadatti yoo ta'e egaa pronunciation keenya klaasii lammaffaa keessatti modal verboota kana otoo jecha negative wordii not jettu ittiin dabaliin should plus have yookaan shoulda, could plus have yookaan coulda fi would plus have kan jedhan yookaan woulda jennee shoulda, woulda, coulda jennee pronunciation isaa fi akkamittiin hima keessatti akka isaan fayyadamuu dandeenyu waliin ilaalee turre. Har'a ammoo modal verboota sadan kana negative formii jecha not jettu itti dabaluudhaan waliin ilaalla jechuudha. Itti dabalees klaasii keenya pronunciation lammaffaa keessatti modal verboota sadan nuti ilaalle kanneen shoulda, coulda, woulda jedhaman maal keessatti fayyadamna jennee turre yeroo waan tokko osoo hin hojjetiin dabarree ammarra dhaabannee regret goonu yookaan yeroo gaabbinu waan sana hojjechuun qaban ture akkas gochuun qaban ture yeroo jenne dubbachuu barbaannu should have yookaan shoulda, could have yookaan coulda fi would have yookaan woulda jennee isaan keessaa tokko fayyadamne jechuudha. Garaagarummaa isaaniis ilaallee turre irra deebitanii yaadachuu qabdu jechuudha. As keessatti immoo klaasii keenya sadaffaa kana keessatti immoo should plus not have, could plus not have fi would plus not have kan jedhan kana ilaalla. Kanneen immoo egaa kan fayyadamnu yeroo dabarsine keessatti waan takka hojjennee ammarra dhaabannee waan sana maaliifan hojjedhe hojjechuu hin qabun ture jennee yeroo dubbachuu barbaannu negative formii jecha not jettu kan itti daballee fayyadamna jechuudha. Waan takka hojjennee otoo hin hojjenne ta'ee gaarii ture jennee ammarra dhaabannee akka gaabbiitti yeroo haasa'uu barbaannu immoo jecha negative formii not jettu kana itti daballa jechuudha. Klaasii lammaffaa keessatti pronunciation klaasii lammaffaa keenya keessatti kan baranne opposite isaa jechuudha. Klaasiin sadaffaa kuni so akkasitti qabachuu qabdu. Mee tokko tokkoon immoo yeroo adda baafannee ilaallu sinii gala jedheetan abdadhaa. Isa takkaffaatti haa dabarru. The first inni jalqabaa maalidha? The first inni takkaffaa should plus not have kan jedhudha. Should plus not have kan jedhudha. So should plus not have kan jedhu kana yeroo sirriitti akka faranjootaatti pronounce gochuu barbaannu kun egaa pronunciation klaasii pronunciation waan ta'eef yeroo nani jedhu jecha sana wajjin jechuu qabdu jechuudha. Imitate gochuu qabdu. So should plus not have kan jedhu kana yeroo akka faranjootaatti pronounce gochuu barbaannu should kan jettu kana directly barreessina waan akka irraa nambisnu. Kanaaf immoo not kan jettu kun alfaabeetii yookaan qubee na jedhuun bakka buuti. Have kan jedhu kun immoo akkuma klaasii keenya lammaffaa keessatti barannetti gara qubee aatti jijjiiramti. Qubee aatti jijjiiramti. So not have kan jedhu kun na kan jedhu ta'a jechuudha yeroo pronounce ta'u. So should not have kan jedhu kun shouldna kan jedhutti reduced ta'a jechuudha. Meena waliin jedha shouldna inni pronounce goona jechuudha. Should plus not have kan jedhu kana booda akkamitti pronounce goona shouldna jennee pronounce goona jechuudha. Mee example keessatti immoo fudhannee akkamittiin hima keessatti pronounce gochuu akka dandeenyu waliin haa ilaallu. Examplein inni jalqabaa nuti fudhachuu dandeenyu I should not have eaten so much. I should not have eaten so much jedha. Egaa hima kana directly gara afaan Oromootti yeroo hiiknu sirriitti nyaachuu hin qabun ture ani namni aa jedhamu kun an sirriitti yookaan irra dabarsee kan garaan koo danda'u ol irra dabarsee
nyaachuu hin qabu ture garuu namni sun nyaata san nyaateera amma gaabbaa jira jechuudha waan nuti goone takka kana dura waan nuti goone takka osoo hin hojjenne ta'e jennee dubbachuu barbaanne should have kan jedhutti jecha not jettu kana gidduu gashine akkasitiin ibsuu dandeenya jechuudha so nyaata irra dabarsee nyaachuu hin qabu ture jedhee dubbachaara mee jalqaba gara pronunciation isaatti yaada barru should not have kan jedhu kun gara kamitti reduced taati yookaan contracted taati I should kan jedhu ergi barreessine booda inni notiin kun inni taati have kan jedhu kun immoo taati so I should not in kan jedhu immoo itti fufaa egaa klaasii lammaffaa keessatti yoo klaasii pronunciation keenya lammaffaa keessatti yoo ni yaadattu ta'e kudaa udaa ergi jenne booda itti aansine verbii sadaffaa ingiliffa keessa jiru fayyadamna akka jenne yaadachuu qabdu as keessattis sadan isaanii warra kana sadan isaanii keessatti should plus not have could plus not have fi would plus not have kan jedhan keessattis ergi couldn't wouldn't jenne booda verbii isa sadaffaa ingiliffa keessa jiru fayyadamna fakkeenyaaf in yookaan itan kan jedhu kun verbii sadaffaa jecha jedhuuti verbii sadaffaa jechuun immoo past participle jechoota ingiliffaati jechuudha so forget kan jedhuuf amma fakkeenyaaf verbiin sadaffaa isaa forgotten yookaan forgotten kan jedhudha akkasumatti know kan jedhu known taa verbii tokkoffaa lammaffaa sadaffaa adda baafachuu qabdu gara fuulduraattis viidiyoo waan isinii qopheessinuuf ammaaf akkasitti qabadhaa so I shouldn't not in kan hafe maalidha so much kan jedhudha so much so himni fakkeenyaa kun I should not have eaten so much kan jedhu kun maalitti reduced ta'a I should not eaten so much I should not eaten so much ta'a jechuudha ameen waliin jedha I should not eaten so much shouldn't have gone for a wooden one shouldn't have gone for a wooden one shouldn't have gone for a wooden one verbii sadaffaa kana yookaan jecha kana eaten kan jedhu kanas eaten jennee dubbisnu an jennee dubbisna kun immoo seerota garaagaraa waan qabuuf pronunciation keenya klaasii itti aanan keessatti waan barannuuf ammaaf eaten jettanii yoo dubbisan illee rakkoo takka hin qabachuudha it doesn't matter so I noolin jedha I should not eaten so much I should not eaten so much shouldn't kan jedhu kana ammaaf klaasii kanaaf naa qabadhaa shouldn't jennee pronounce goone jechuudha so gara jecha lammaffaatti immoo osoo hin darbiin dura shouldn't kan jedhu kana yoom fayyadamna kan jedhu sirriitti asitti isinii galuu qaba shouldn't kan jedhu kan fayyadamnu opposite shoulda kan jedhu klaasii lammaffaa keessatti kan baranne sanaadha shouldn't kan fayyadamnu yeroo nuti waan takka hojjenne garuu maaliifan waan sana hojjedhe jennee yeroo gaabbinu hojjenne irraa maaliifan waan sana hojjedhe fakkeenyaaf kan klaasii lammaffaa keessatti baranne sun maal jedha shoulda kan jedhudha yookaan should have kan jedhudha should have kan fayyadamnu waan sana osoon hojjedheera ta'e jenna otoon hojjetiin osoon hojjedheera ta'e jennee yeroo dubbachuu barbaannudha kana immoo waan sana hojjennee osoo hin hojjenne ta'e opposite isaa jechuudha jecha not jettu waan qabuuf akkasitti qabadhaa egaa example kana keessattis fakkeenyaaf I should not eaten so much jedha baay'isee nyaachuu hin qabu ture jedhee gaddaa'eera garuu namichi sun nyaata sana baay'isee nyaateera garaansaas baay'ee guuteera nama baay'ee nyaatu jechuudha so yeroo nuti waan tokko hojjennee gaabbuu waan sana hojjechuu keenyatti gaabbuu agarsiifnu yookaan regret goonu shouldn't kan jedhu kana fayyadamna please don't forget to keep this in mind mee gara isa lammaffaatti immoo haa dabarru the second ka lammaffaa maal jedha could plus not have kan jedhudha could plus not have egaa
hordoftoota keenya pronunciationii modal verbootaa kana baruun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif yeroo baay'ee faranjoonni haasaa isaanii keessatti waan fayyadamaniif ingiliffallee dhaga'uuf baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef pronunciationii isaanii sirriitti jala deemtanii alla maal sadii pronounce gootanii hima keessatti jennaan I'm pretty much sure ni qabattu jedheetan abdaddaa. So could plus not have kan jedhu kana akkamittiin pronounce goona. Could kan jettu ergi barreessinee booda maal jennee not kan jettu kun gara spellingii niti jijjiiramti, havein immoo gara atti jijjiiramti. So could plus not have kan jedhu kana couldn't jennee pronounce goona. Klaasii keenya lammaffaa keessatti immoo could plus have qofa kan jettu sana akkamitti pronounce goona jennee kada jennee pronounce goona. Not yerootti daballu immoo couldn't jennee dubbisna jechuudha. Mee hima fakkeenyaa tokko fudhannee hima keessatti immoo akkamitti pronounce akka gochuu dandeenyu waliin haa ilaallu. Example That little dog could not have attacked these guys. Kan jedhudha example kuni. That little dog could not have attacked these guys jedha. Mee gara pronunciation isaatti osoo hin dabriin dura jalqaba akkuma nuti kana dura jenne could not have attacked ergi jenne booda verbii nuti fayyadamnu maalidha? Verbii sadaffaa. Fakkeenyaaf verbiin kun verbii sadaffaa kan attack jedhurraa kan dhufedha. Attack jecha jedhu yookaan miidhuu. Attack jechuun waan nama tokko yoo miine attack goone akka jechuuti. So verbii sadaffaadha. Verbiin kun regular verb kan jennudha. Regular verbii miti ed fudhata. Waa'ee regular fi irregular verbii immoo klaasii keenya kan biraa keessatti illee barannee turre isarra deebitanii yaadachuu ni dandeessu. Leesanii nuti teensii keessatti baranne leesanii sadaffaa moo afuraffaa na fakkaata. Isarra deebitanii regular fi irregular verbii adda baafachuu qabdu. Kun amma fakkeenyaaf attack kan jedhu regular verbii waan ta'eef ed fudhata. So regular verbii dhaaf immoo verbiin lammaffaa fi verbiin sadaffaa exactly wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf verb v2 fi v3 verbii attack jedhu attackedidha jijjiirama jechuudha. Irregular verbiif garuu ni jijjiirama. Jijjiiramus danda'a, jijjiiramuu dhiisuus waan danda'uuf akkasitti qabachuu qabda jechuudha. So could not have attacked ergi jenne could not have ergi jenne booda verbii sadaffaatti fayyadamna. Mee gara pronunciation isaatti immoo yeroo dabarru could not have kan jennu maaliin jijjiiramteenne kadhannaa jennee pronounce goona jechuudha. So bakka kanatti kadhannaa yeroo gashinu that little dog kadhannaa attacked these guys. That little dog kadhannaa attacked these guys jennee pronounce goona jechuudha. Yeroo gara afaan Oromootti hiiknu immoo hima kana sareen xiqqoo sun guys jechuun dhiirotadha. Essi waan qabduuf baay'een agarsiisti. Dhiirota sana sareen xiqqoon sun miidhuu hin qabdu ture. Attack gochuu hin dandeessu ture. Garuu isaan saree xiqqoo sana sodaatanii jalaa fiiganiiru ta'uu danda'a. Sareen sun immoo fiiksistee ariitee miiteetti ta'uu ni danda'a jechuudha. Kun immoo maal agarsiisaa? Waan kana dura ta'e ammara dhaabannee ta'uu hin qabu ture. Yeroo jechuu barbaannu jecha not jettu itti dabaluu qabna. Fakkeenyaaf klaasii keenya lammaffaa keessatti could plus have yeroo kan fayyadamne wanta akka osoo hojjechuu dandeenyu yeroo hojjechuu dadhabnu. Could not have kan jedhu kun immoo opposite isaati. Namoonni sun amma warreen kun guys warreen jedhaman kun saree xiqqoo sana ofirraa ittisuu ni danda'u ture. Otoo ofirraa ittisuu danda'anii garuu saree xiqqoo sana sodaatanii jala waan fiiganiif jala buutee attack gooteette jechuudha. So attack gooteetti sareen suni kanaaf negative form jecha not jettu kana fayyadamna jechuudha. So that little dog cannot have attacked these guys. Kadhannaa yeroo gashinu meena waliin jedhaa. Daar
Fakkeenyaaf isheen kun daarettee dubbifamti. That little dog couldn't attack these guys. That little dog couldn't jettanii akkasitti qabachuu qabdu jechuudha. She couldn't have just disappeared. She couldn't have just disappeared. She couldn't have just disappeared. Mee gara jecha sadaffaa kilaasii keenya sadaffaa kana keessatti ilaallutti immoo haa dabarru. The third. Inni sadaffaa would plus not have kan jedhudha. The same way karaa wal fakkaataa ta'een would plus not have kan jedhu kanas akka faranjootaatti pronounce yoo gochuu barbaanne would kan jettu kana ergi barreessinee booda maal goona. Not kan jedhu kun maaliin bakka buuti? Spellingi n jettuun bakka buuti. Have kan jedhu kun immoo alfaabeetii a jedhuun bakka bu'u jechuudha. Meen oliin jedhaa wudhannaa jennee pronounce goona jechuudha. Yeroo baay'ee egaa akkuma kan irra deddeebi'ee dubbadhe faranjoonni would plus not have kan jedhu kana hin fayyadamanii haasaa isaanii keessatti wudhannaa kan jedhu kana fayyadamu. Sababiin nuti ingiliffa isaanii yeroo baay'ee sin dhageenyeef kanaafidha waan ta'eef amma booda shudhannaa kidhannaa wudhannaa innee warreen kana fayyadamna jechuudha. Yeroo afaan keenya jechoota kana afaan keenyaan pronounce goonu gurri keenya illee karaa sana dhagaa waan deemuuf akkasitti qabachuu qabda jechuudha. Mee fakkeenya tokko immoo fudhannee hima keessatti akkamittiin jecha kana pronounce akka gochuu dandeenyu waliin haa ilaallu. I would not have bought that car, but she made me buy it. Kan jedhudha. I would not have bought that car, but she made me buy it. Kan jedhudha. As keessatti gaa jechi nuti barbaannu fi would not have kan jedhu kun maaliin bakka bu'aa? Wudhannaa kan jedhudha. Meen oliin jedhaa wudhannaa innee pronounce goona jechuudha. I wouldn't have bought that car. Meen oliin jedhaa I wouldn't have bought that car. Wudhannaa jennee dafnee irra dabarra. Nuti amma fakkeenyaaf sammuu keenya keessatti would not have kan jedhu kana save kan godhanne yookaan capture kan godhanne would not have soundii jedhudha. Isaan immoo garuu dafanii wudhannaa jedhanii dubbatanii waan bira darbaniif yeroo baay'ee kan nuti beeknuu fi kan isaan dubbatan wal bira waan darbuuf sababiin nuti ingiliffa sirriitti dhageenyeef kana waan ta'eef amma booda would plus not have kan jedhu kan akkamitti pronounce goona? Wudhannaa innee sirriitti pronounce goona jechuudha. So I wouldn't have bought that car. Kan jedhu kana I wouldn't have bought that car. They wouldn't have told you the correct year, much less anything else. They wouldn't have told you the correct year, much less anything else. They wouldn't have told you the correct year, much less anything else. Meen oliin jedhaa I wouldn't have bought that car. But she made me buy kan jedhudha. It kan jettu kunis akka keenyaatti it jedhamtee dubbifamtu. Kan duras akkan siniin jedhe akka namatti hin dubbisneetti jennee dubbisna. Kan ammoo kilaasii keenya kan biraa keessatti bal'inaan zeerota adda addaa waan qabuuf pronunciation isaa akkasinii galuuf kilaasii biraa keessatti bal'isnee waan ilaalluuf ammaaf waa takka yaaddamuun qabdan jechuudha. So I would not have ergi jennee booda asirrattis kan qabachuu qabdan verbii sadaffaa bought jedhu kana fayyadamne. Jechi kun egaa verbii sadaffaa buy jedhuti waa bituudha. Directly immoo hima kana yeroo gara afaan Oromootti jiru konkolaataa sana bituu hin fedhun ture jedhaara namni I jedhu kun bituun barbaadu ture garuu ishiin akkan bituuf na dhiibdeet. She made me buy it. Akkana ni bitu na dhiibdee turtee kan jedhutti hiikama jechuudha. Meen oliin jedhaa I wouldn't have bought that car but she made me buy it. I would not have bought that car but she made me buy it. Mee irra deddeebi'aati pronunciation keessan takka xiqqeessaa takka itti dabalaati speed isaa pronounce godhaa jechoota keessatti fayyadamaa yeroo gabaabaa keessatti I'm pretty much sure ni qabattu jedheetan abdadhaa.
Egaa hordoftoota chaanaala EFOTube kilaasii keenya pronunciation kana sadaffaa keessatti jechoota barbaachisoo ta'anii fi pronunciation isaa nuti baruu dandeenyu sadii baranneerraa. Inni jalqabaa maal jedha? Should na kan jedhudha. Inni lammaffaa maalidha? Could na kan jedhudha. Inni sadaffaa immoo wouldn't wouldn't kanneen jedhaman kana sadan isaanii akkamitti pronounce gochuu akka dandeenyu waliin ilaalee jira. Kana booda should not have, could not have fi would not have kan jedhu fayyadamuun hin jiru jechuudha. Maal fayyadamna? Shouldna, couldna, wouldna. Meen waliin jedha? Shouldna, couldna, wouldna jettanii jecha keessatti practice gochaa shaakaluu ni qabda jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti master ni gootu jedheetan abdadha. Egaa hordoftoota chaanaala EFOTube pronunciation kilaasii keenya sadaffaa kanumaan goolamna. Haga pronunciation keenya kilaasii afuraffaatti walagaruuttis practice gochuu hin dagatina. Maaliif afaan haguma practice goone bara deemna waan ta'eef. Ladies and gentlemen, namoonni viidiyoo barumsaa kana ilaaltanii garuu chaanaala kana subscribe hin goone jiraattan, please don't forget to subscribe. Hiriyoota keessaniifis share godhaa fi barumsa kana torbeedhaan waan gadhiifnuuf irraa waa akka barataniif share gochuuf hin dagatina. Haga pronunciation keenya kilaasii afuraffaatti walagaruuttis yeroo gaarii qabadhaa. Take care. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.